namticha tokko jira kabaharraa khalluna gurguru waan magaalarraa hafe mana isaa fitee jaartii saala kana gooti guyyoos makkas godhanii guyyaa kan jaartii isaa akkuma khalluna dhiqu jirtutti meerkurii garaa khallunaa keessa agartee rifattee gammattee yaa jaarsi hollaaletteen gizee dhufee ilaalu garaa khallunaa keessa meerkurii ajaa'iba jee fuudhee mana meerkuriitti gurguran achi dhaqee jechuudha gizeetti dhaqee qaaliidha huni qiimaa isaan qabnu saniif mana kanarra guddaa geessi jeen gizee achi geessus sanis ajaa'ibee laaqee maa isaan qabu wanni kun akkaan qaaliidha saniifuu deemii mootummaa biyyaa bira geessi jeen gizee mootummaa biyyaa bira geessu mootummaan biyyaatis meerkurii akkanaa tanaa miti jeetaniin an barbaadu saniifuu qiimaa isaa hangana jeeqanii siimuu qabu khazanaa dhuunfaa qiyyaa seeniiti waan fete keessaa fudhadhu jeen za'aa jaha qabda za'aa jaha zoomana mayoo goote hojii lakki za'aa laman godhuuti za'aa jaha qabda haqa keeti deemiti waan fete keessaa fudhadhu jeen gizee khazanaa san keessa ol seeni khazanaa san keessa kutaa sadii jira jechuudha kutaan sadii san takka nyaataa takka dahabaa fi meerkurii fi daa'imanduun hundi keessa jiru takka ammoo hirriibaa jechuudha akkuma ol seenetti yaani jechi martini maaliin dura godhaa adda wallaalee jechuudha gizeessa lubbuu isaatiin finjee qoonqootan nyaadhee quufee sanbooda humna idaadhee akkasii yooniin guuree okkee finjee nyaatee dhugee bashannanee sanbooda isaa karaa dahaba gurrachuuf achi deemu jiru wanni siree hirriibaa arge gizee siree hirriibaa arge saadii hirtuu tanaan qaba yoonti qorafee ofiinjee akkasumatti hayyee finjee seenee hirriiba itti qabee jechuudha gizee inni hirriibatti qabee boodigaardii lama dhufanii qabqab godhanii asiif asiin hirriiba irraa kaasan jechuudha xay jaanii hay barganaa maan fudhanne maal fudhachuu feetaama kee zaan ta'e dhumtee jirti niin furadaa xiqqoon ayidaa kan maal siidaan saa jaaguutu asitti hirriibaan fittee hanga silaa gabbaatee waan fete asraa fudhattee gabbaatee makiinaa waan hunda bashannantuun mana hunda ijaarrattee waan feteetti godhattu ostee rafteeti ammaan tana siidaan asaa kee gabbee zaan ta'e dhumtee jirti qab godhanii gad darbanii jechuudha. Seenaan dhumtee jirti garuu barsi seenarraa fudhannu hin dhumne meerkurii san ruuxee teenya khasnaan san jiru addunyaati daamninii fi daa'imandii fi kun hojii teenya nyaataa fi dhugaatii shahwaa lubbuu teenyaati siree fi hirribni san ghaflaa nuti keessa jirru seenaa tanarraa akka barnoota guddaa fudhatan abdii qaba sanii fi abbileeyyii itti xinxilaati maal godhu jirra akhiraa teenyaaf moo guyyaa ruuxeen nu keessaa ba'uu deemnu dammeeyna saniifuu khayri haa dalagannu. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون